بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتك يا كم جرتن ودو قدا إنا لله وإنا إليه راجعون. الرس ودو قدا تقول أجيني جراجة تودا إني ساتين كن كمودة بيا كالساتي قربان كن ألتا قدنا هررجي لتا أردا لالو غندا قرا bakka jedhamudha gandii dhaloota isaadha osoo makiinaa bu'ee osoo gara maatii deemu milishaan itti dhukaasanii ajjeesanii jechuudha. Gumaa isaa rabbi haa kafaluu. Barataan kun yookaan immoo muta'allimni kun barataa Sheek Ahmad Toofiq jechuudha. Barataa Sheek Ahmad Toofiq, Sheek Ahmad Toofiqiin namni wallaalellee hin jiru, harargee ta'ee namni wallaalee hin jiru. Sheek Ahmad Toofiqii qubataa أودايت قبتها أوداي علماء أهل السنة والجماعة ورا كرا صحابتاتي في كرا نما يسام بودا كرا إرجمادا قبتن جتولا صلى الله عليه وسلم هم المتمسكون بسنة رسول الله ورسولنا إرجما ربي قبتي أهل السنة والجماعة على فهم النبي وأصحابه أكنبي في صحابان جدا تيجولا كناف Sheek Ahmad Toofiq illeen nama toohidaati, nama ahlu sunnati wal jamaacaadha. Akkasuma barattoonni irratti baratanillee karaa sheekaa hordofanii barataa nagaa kunoo milishaan ajjeeftee jirti, gumaa isaa rabbi haa kafaluu. Kunooti harargee keessatti roobni wanni dhabamaa jiru waan akkanaati jechuudha. Namni guyyaa guyyaan ajjeefamaa, dhiigni namaa dhangalaafamaa. Osoo dhiigni namaa akka roobaa garroobu akkamitti roobni roobaa? Oduu gaddaati jechuudha duuba kuni. Barataan kun maqaan isaa Saadiq Yuusuf jedhama. Kunooti akkuma suuraa isaa asirratti agartan kana jechuudha. Saadiq Yuusuf guyyaa kaleessaa ajjeefamee namuutu araarama kadhadhaa fi rabbi haa dhiisuu fi jannata rabbi haa naqu, ollaa ergamaadha rabbi haa kaa'u. Barataa diin al-islaamii osoo garaa mammaratee osoo halkan itti beela'ee itti dheebotaa jiru gara maatii ziyaaruudhaaf osoo deemu karaatti ajjeesanii jechuudha. Gumaa isaa rabbi haa baasu, isaaf immoo jannata rabbi haa baasu, jannata rabbi haa naquu fi araarama kadhannaaf jechuudha. Haqa isaa immoo rabbi haa baasuu fi egaa zulmiin babal'achaa jira jechuudha. Babal'achaa gubbaadhaan mirga jedhamee labsamaa, waraqaa irratti mirgatu labsamaa, halkan ammoo dukkana keessa waan hin jirre waan hin taanetu oofamaa jira, takkaan raawwatamaa jira jechuudha duuba. Kana malees immoo kan dhokatamees godhamu, kan mul'ifamee godhamu, kan halkan ukkaamsaa deeman. Halkanis immoo qabanii ukkaamsaa, gocha akkanaas immoo hedduudha jechuudha duuba. Daawwattoota keenya chaanala kana sabiskiraayib nu godhaa, viidiyoo kana immoo laayik koommenti nu godhaa isiniin jenna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Hordoftoota koomee meediyaa nagaan nuuf jiraadha.